Gareen biltsiginnaa talichoo bulchiis mootummaa naannoo Oromiyaa harka qabdu magaalaa Shaggar jedhamtuun deessu beeksifti. Dubbiin tun jalqaba karaa miidiyaalee hawaasaa yookaan feesbuukii gulaan dhagahamti. Dirri yookaan magaalli guddinaan Finfinnee caalaa jedhan kun teessoon isaa achuun Finfinnee taachuun immoo nama heddumamsiif. Hundeeffamti kana caffeen qubin qabdu uummata harki caala gammaattuun dhagee magaalota harma keessan ramadaman sabbataan faana beekamin diigaman. Itti gaafatamaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa kantiibaa immoo namoota nafurii jedhu wamtaatee fuduu biltsiginnaan Oromiyaa magaala Itoophiyaa keessa bal'inaan tokkeessoo ijaar jechuun immoo fayyadamtoota miidiyaalee hawaasa bira komi'uum dookumantii keessa sirnicharra dursite miliquun OMN qophii odeessaalee irratti torbaan dabarkee dhiyeesseen kaayoon dhaloota dira kana misooma riifachiisuu Oromiyaa fayyaduuf maqa ganama Shaggar deebisuuf akka taate qarxaas irra qura miseensota caffee Oromiyaatiif qondaaltota mootummaa olaanoo darate garuu hundeeffamni dirqana nuufumamaa jedhu barreeffam walakka kitaaba maxxansuun gaaffilee 11 gaafate deetaa ministeera Itoophiyaa Taayyee Danda'a maaster pilaanii lammeessoon deebiin ol jechuun bulbulcha dadhaban barreeffam Taayyee kan gargalchuun haasa'u dhaadu fakkaata haqor weellisa caala bultumee immoo dafaanuuf ibsaa Oromoo mari'achiisa jechuun akeekachiisa ta'uu baannaan immoo dubbi maaster pilaanii sun deebisaa jee aggootan 10 oliif manidhaa dabarsu qofa don taane hiriyya qaalii wanti Itoophiyaa keessa kadhab qondaalli abaa'oo yaasoo kabbada ordofaa Shaggar jechuun itti keeyyaa hundeeffami Shaggar siitii kadhuunfaa waan taateef shakkirra qab jechuun qondaal kaafa'oo Girma Guutamaa dabarsa abbaan cabsaa yookaan Girma Guutamaa ammoo maaster pilaaniin bara wayyaanee sun hardhalli daldaltoota gurgurta laf badhootiin maqa magaala haaraw Shaggar jedhamtuun nu deebiti yaa dhiiro jechuun dubbatee qancinaatti jechoota arrabsoo akka darbachuun mootummaa biltsiginnaatiin wajechuun kabeekame baabsa tulaa immoo gareen hattuun Shimallis Abdiisaatiin durfamti intarpiraayisii magaala Shaggar jedhu hundeeffattee jedha kaan namni miidiyaa hawaasa gubbaa yaada kan ogeessa seera ibsa gammadaati Shaggaru malee sabbata yookaan burraayyuu yookaan sulultaa mitii jedha Shaggar jechuun Finfinnee matumisiit kajedhe namni miseensa kaafa'oo kun Shaggar deebisuu dadhabni jechuun waan tokko taate Shaggar eessa akka taate uummatatti moof yaaluun garuu isin gowwoomsanuuf gowwooma jechuu fakkaati jechuun balaaleffaa karoorri shirkana guddayyaan immoo Oromiyaa baaf lixa kutuuf foolachuu jiran jechuun maxxansa mootummaa federaalaallee ta'e gareen Oromiyaa magaala haaraa hundeessine kantiibaan keessa eebeluu waan dabartu koomii uummata tanaga xurii qeencaallee daruutti hin jirtu uummati akka tuffatame qoosa murni biltsiginnaa ta'e waggaan shaneessoon kan ta'u immoo miseensota caffee Taayyee Dandaafaa ragabaay. Wixineen dambii hundeeffama magaalaa Haarawaa Shaggar jedhamtu akka agarsiisutti magaalaa Shaggar jechuun magaalota guguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranirraa magaalaa hundeeffamuuf jirtudha. Wixineen kun barbaachisummaa hundeeffama magaalaa Shaggar yoo ibsu magaalotaa fi gandoota baadiyyaa naannoo magaalaa Finfinneetti argaman karaa kenna tajaajilaa fi hojiiwwan bulchiinsaatiif mijachuu akka danda'aniin walitti makuu fi bu'uuraalee misoomaan wal quunnamsiisu magaalaa ammayyaa fi hawwataa uumuuf jedha. Magaalaan Shaggar qaama gurmaa'insa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun dambii kanaan kan hundeeffamtu yoo taatu magaalota Finfinneetti marsanii jiran Burraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Lagataafoo Lagadaadhii, Galaanii fi Sabbataa guutumaan guututti gandoota baadiyyaa aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barrak, Aqaaqii fi Sabbataa Hawaasirraa magaalicha keessatti akka hammataman baay'inni isaanii dambii kanaan murtaa'e of jalattammatti lafti adoolessa darbe keessa koree teeknikaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiin qoratame jedhamee gara godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti akka daangeffamu murtaa'es qaama Shaggar ta'aa jedhama. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 100 fi 60 fi 892 oli. Kana jechuunis magaalaan Shaggar bal'inaan magaalaa Finfinnee 4 taati jechuudha. Bal'ina magaalaa tanaa hir'isuunis dabaluunis akka danda'amu ka'a dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar. Teessoon waajjira muummee bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee keessa yoo ta'u magaalaan Shaggar bahaan godina Shawaa
kibbaan godina Shawaa Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Duukam, kibba lixaatiin godina Shawaa Kibba Lixaa, kaabaan godina Shawaa Kaabaa fi lixaan godina Shawaa Lixaatiin daangeffamti. Magaalaan kantiibaa tokko, kantiibaa ittaanaa tokko yookiin sanaa oliin bulti jedhamtu tun bulchiinsa magaalaa, kutaa magaalaa fi bulchiinsa aanaa magaalaatti qoqqoodamti. Kutaalee magaalaa 12 fi kutaa aanaalee magaalaa 36tti qoodamuu ishee kaasa dambichi. Dambii kana keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hundeessuuf bahe lakkoofsa 115/2002 dambii kanaan haqamee jira jedha. Kanaaf godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamu ni diigamaa jechuudha. Waa'ee hundeeffamuu magaalaa tanaa hawaasi magaalotaa fi gandoota baay'ee godina adeemsi magaalaa haaraa shaggar hundeessuuf itti deemamaa jiru heera Oromiyaa aangoo mana maree aanaalee fi magaalotaa darbees aangoo caffee kan faallessuudha jedha miseensi caffee Oromiyaa fi qondaalli mootummaa obbo Taayyee Danda'a. Akka miseensa caffeetti uummata naannichaa bakka buunee dubbachuuf dirqama qabnaa kan jedhu obbo Taayyeen booruma kanaan adeemsa magaalaa shaggar hundeessuuf deemamaa jiruun wal qabatee gaaffilee ijoo 11 dhiheesseera. Gaaffiin jalqabaa bulchiinsa dabalataa hundeessuu laallata. Aangoon bulchiinsa dabalataa hundeessuu kan caffeetti jedha obbo Taayyeen barruu fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse kanaan naannichatti magaalota godinoota yookaan aanaalee dabalataa hundeessuun yoo barbaachise raawwiin isaa marii fi murtoo caffeedhaan ta'uu akka qabu heeraan tumamuu ibsa. Dambii fi hojimaannee kana faallessu jiraachuu hin danda'u jedha. Dhimmi magaalaa shaggar hundeessuu ajandaa jabaa ta'uu eeruun dhimma jabaa akkanaa beekamtii fi marii caffeetiin ala murteessuun yaaduuf waan ulfaatudha jedha. Adeemsa magaalaa kana hundeessuuf deemamaa jiruun hojimaanni heerrii fi loojikiin cabeeraa jedha obbo Taayyeen. Magaalonni mana maree qabu dhimma magaalaa irratti aangoon olaanaan kan mana maree magaalichaati. Magaalli tokko magaalaa biraatti makamuuf marii fi murtoon mana maree magaalichaa dirqamadha jedha. Manneen maree magaalota naannawaa Finfinnee garuu ajandaa shaggar tolchuu kanarratti hin mari'anne murtee mana mareetiin ala magaalaa diiguun heera faallessuudha. Gochi heera faallessu ammoo kufaa ta'uun heera Oromiyaa keewwata 9 jalatti tumameera jedha. Osoo kun beekamu maaliif heerri cabee jechuun gaafata obbo Taayyeen. Gaaffiin lammataa dhimma aanaalee godina addaa jala turaniiti. Aanaaleen godina addaa jala turan hedduun diigamaniiru. Gandooti gariin shaggar jala yoo galan gariin ammoo godinoota shawaa afuranitti maxxanfamaniiru kan jedhu obbo Taayyeen. Aanaaleen mana maree qabu dhimma aanaa irratti aangoon olaanaa kan mana maree aanaati jedhe. Marii fi beekamtii mana maree aanaatiin alatti gandoota aanichaa adda baasuun heeraan ala ta'us hubachiiseera. Maaliif heerri cabaa? Maaliif bakka buutota uummataa jalaa dhokfame hojjetamaa jechuun gaafateera. Gaaffii sadeessuun sagantaa fi waadaa paartii bilchiginnaan kan wal qabatu ta'uu ibsuun paartichi siyaasa diimokiraasii gadi dhaabuuf waadaa galeera. Kun ammoo qaamolee dhimmi ilaalu waliin mari'atuu gaafata jedhe obbo Taayyeen. Qaama dhimmi misoomaa fi bulchiinsaa laallatu keessa ammoo hangafni uummata ta'uu hubachiiseera. Karoorri maaster pilaanii sababii ittiin didameef uummanni ajandicha irratti mariisifamuu dhabuun akka tahes yaadachiiseera. Gaaffiin afuraffaan obbo Taayyeen kaasu aangoo caffeetiin kan wal qabatudha. Manneen maree godinaa magaalaa fi aanaa itti waamamni isaanii caffeef ta'uu kan yaadachiisu barruun kun beekamtii caffeen ala aangoo isaanii dabaluun xiqqeessuun dheeressuu fi gabaabsuun yookaan jara diiguun hin danda'amu jedha. Haa ta'u malee adeemsa magaalaa shaggar hundeessuuf deemamaa jiru kanaan aangoon caffee hin kabajamne gaafa manneen maree aanaalee fi magaalota godina addaa diigaman caffeen quba hin qabu jedha. Akkuma nama biraa muudama aangawoota shaggar miidiyaa hawaasaarraan dhagahee kan jedhan miseensi caffee kun caffeen Oromiyaa naannichatti aangoo olaanaa osoo qabu maaliif dhimma guddaa kana beekuu dadhabee jechuun gaafatu. Gaaffiin shanaffaan namni kun dhiheessu dhimma bulchiinsaa fi misoomaa irratti kan xiyyeeffatu wayichaa ta'u gaaffiin misoomaa dhihaataa ture dhageettii dhabee magaalaa seeraan ala dhabne seeraan ala deebifanna yaadama jedhuun adeemsi deemamaa ture hattuu fi dallaalaa gabbisee balaa sirnaa taasiseeraa jedha. Murtoon kun rakkoo kana hammeessuu akka malu akeekuun gaaffii bulchiinsaas kaaseera. Hammam rakkoo qabaatus dhimmi duraan galaan xaafoo sabbata buraayyuu fi sulultaatti xumuramaa ture amma saariis keeffameera. Gandoonni aanaalee godina addaa jala turan ammoo godinoota duraaniitti deemu jedhamaa jira. Kun bulchiinsaaf hamaa ta'uun ifadhaa jedhu. Murtoon kun uummatatti jiru hammeessuu ta'uus eeran. Gaaffii ja'affaan itti gaafatamummaan kan wal qabatudha. Shaggar mana maree iyyuu hin qabu. Silaa kantiibaan miseensota mana maree keessaa filatamuu qaba. Gaafatamni kantiibaa fi hooggantoota biroos mana maree magaalichaaf ta'uutu irra ture jedhu. Amma garuu uummati shaggar jala jiru hooggantoota isaa
isaa hin filanne gariin ammoo maqaa isaaniiyyuu hin beeku. Kantiibaa fi hoogganoonni Shaggar gubbumatti gubbaarraa filamanii jiru. Seerri ittiin muudamanii fi ittiin kaafaman kan hin beekamne ta'uu eeran. Uummanni mirga bulchitoota isaa filachuuf heeraan argate dhabeera. Kantiibaa Shaggariin eenyutu aangoo kamiin muude? Itti waamamni kantiibichaa hoo eenyuu fi gaaffii jedhu dhiyeessu. Gaaffiin torbaffaan dhimma hannaatiin kan wal qabatu yoo ta'u, keessumaa Oromiyaa keessatti heerri cabee lafti harka dallaalaa fi hooggansa hattuu galeera. Tajaajilli gurguramaa dhugaan uummataa jallifamaa fi lafti heeraan ala saamamaa jira. Uummanni hannaa fi dararaa hamaa jala jira jedhu. Haala akkanaa keessatti Shaggariin lafa bal'aa irratti ijaaruuf tattaafatamaa jira. Ijaarsi kun dallaalaaf moo uummataa fi jechuun gaafata obbo Taayyeen. Waa'een giddugala magaalichaa gaaffii ijoosa kan biraati. Shaggar Finfinneen ala jedhameera. Jiddugalli isaa immoo Saaris Finfinnee keessa jedhamaa jira. Bulchiinsi Shaggar Finfinnee irraa fageenyaan geggeeffama jechuudha jedhu. Dhimmi daangaa Finfinnee gaaffii isa kan biraati. Gaafa maaster pilaanii heeratu cabee uummatatu cubbuun miidhame sun Oromiyaa guutuutti falmamee kan jedhu obbo Taayyeen qeerroon cinaaksanii hanga Begii Salaalee hanga Moyyaalee dubbii kanaaf wareegama kaffaluu eera. Haa ta'u malee daangaan Finfinnee dhoksaan sararamee jedha. Dubbichi uummata godina addaa malee kaan hin ilaallatu jedhame. Kun seera kam keessatti tumamee jira jechuun gaafatu. Gaaffiin kurnaffaan dhimma nageenyaati. Uummanni Oromoo gannaa furiif abidda keessa jira. Miidhaa gahe lakkaa'onni ulfaataa kan jedhan obbo Taayyeen silaa naatoon uummataa jiraate bulchiinsa Oromiyaaf ammatti ajandaan nageenya dursu hin jiru jedhan. Bulchiinsi uummataa uummata rakkoo nageenyaa akkaan hamaa keessatti dhiisee magaalaa diigee ijaaruuf hin muddamu. Dubbichi lafarraa malee namarraa haajaa hin qabnu jechuu fakkaataa jedhu. Magaalaa haarawaa ijaaruu moo nagaa buusuutu dursaa jechuun gaafatu. Gaaffiin xumuraa dhimma qonnaan bulaa naannawaa Finfinneetiin kan wal qabatudha. Uummata kaleessa cubbuun buqqaafame dandamachiisuuf waan qabatamaa maaltu hojjetame? Warra Shaggar buqqisuuf qophaa'e hoo karoora maaltu qabame jechuun gaafatu. Adeemsi magaalaa Shaggar hundeessuu adeemsa maaster pilaanii Finfinnee kan qeerroon Oromoo marti tokkummaan dura dhaabbatanii dhaabsisaniin kan wal fakkaatu ta'uu kana keeku obbo Taayyeen karoorri ijaarsa Shaggar kan eenyuti? Eenyufaatu mariisifame? Eenyufaatu adeemsa kamiin murteesse? Rakkoon caasaa duraanii maali? Magaalota walitti makaman kana qofa guddisanii wal dhaqqabsiisuun hin danda'amu hoo? Caasaan haaraa kun maal buusa? Fedhiin uummataa maaliif hin gaafatamne? Uummataaf immoo dallaalotaaf kan yaadamedha jechuun dhimmoota murteessoo gaaffilee isaa keessatti hammachiisee jira obbo Taayyeen. Tuulamni kanaan booda ni jiraata moo hin jiraatu? Gaaffii jiru kana deemsichi hiree fuula duraa hawaasichaaf yaaddessaa ta'uutiin akeekuunis gaaffilee isaa goolabeera.